wanti lubbuu qaba sis dabalate anallee abu muwaazillee dabalate caaltu waan lubbuu qabaati waanuma lubbuu qabu hundi nyaata isiniif haa ta'u jedhe moo nyaata isin hin ta'in jedhe Waaqayyoon maqaa bineensota maqaa uumamtu waan lubbuu qabusa moggaaseeti moo in general godhe gamta waligala godhe na dhaggeeffadhu kutaa kana irratti waan jiraate socho hundumaa nyaatan kan jedhu jira injiru miti injira nyaata isin godhe jedhe hold on sii dubbisa dhaggeeffadha jedhana way umman gudi dhaabbadhu afaan oromoo takka irraan beektu I don't know afaan oromoo wangeela dhiisi dhaggeeffadhu wanti jiraate hubachuun jedhan wallahi afaan oromootis baradheen barsiisu wangeela illee sirraan akkaan beeku akkaan du'a kiyya beekutti hin beeka xilaawun kiyya dhaggeeffadhu wanti jiraatee socho'u afaan oromoo dhagge wanti jiraatee socho'u waan lubbuu qaba waan miilaan socho'a munyuqa deddeema jechuun waan hafuura qabu mukkeenii miti living thing afaan ingiliffaatti unliving thing mukkeenii miti biqiltuu miti waan lubbuu qaba jechuun uumama bineensotaa fi ilma namaati akkasiimi waan lubbuu qaba wanta socho'a wanta jiraatee socho'u hundinuu nyaata isiniif haa ta'u jedhe afaan oromoon beekanii maal jedhe afaan oromoon beekan inni nan isin dubbise kun afaan wanti jiraatee socho'u maal isiniif haa ta'u jedhe wanti jiraatee socho'u maal isiniif haa ta'u jedhe dhaggeeffadhu kutaa kana irratti wanti kutuma kana no naadee kutaa kana irratti waaqayyo wanti jiraatee socho'u hundinuu nyaata isiniif haa ta'u jedhe amen kutaa kana irratti waaqayyo noo'in amen jedhi takka isa situ amiin na jechisiisaa miti kuni loojikii dhuunfaa keeti kutaan kun loojikii irra deebi'amma biyya lafaa dhageessu urjilleen dhufte dhageessu wanti socho'a lubbuu qabaa hundi maal isiniif haa ta'u jedhe jibbamaa isiniif haa ta'u jedhe moo nyaata waan nyaatan isiniif haa ta'u jedhe hin fudhatu kutaa kana akkaataa ati hubattutu murteessaadha afaan qaal baqaaliidha abumaas kutaa kana irratti waaqayyo ilmaan isaatiin dhaggeeffachaa jirti kutuma kana amma siifituutti na jalan dubbatin maal fitta takka irraa sitti eeyyame takka irraa ilaa meeqa dubbiste haafi irra deebi ammas irra deebitu ana asumattiin si deebisa rakkoon waaqayyo kutaa kana irratti noo'if ilmaan isaati wanti jiraate socho'u hundinuu nyaata isiniif haa ta'u aboo qaama itti haasa'u jira laa waan na dhaggeeffadhu dubbii narraa gabaabsi kan an daqiiqaa kana booda barsiisota ka'ee na dhaggeeffadhu hin lallamin na dhaggeeffadhu siin jechaadha na dhaggeeffadhu akkaan jedhe dhaggeeffadha urjiinis qaamni itti haasa'amu jiru olii irra deebi'aan ooliin kan itti haasa'amaa jiru kutaa kana irratti wanti jiraatee socho'u waan jiraatee socho'u hundumaa nyaatan kan jedhu sirraa gabaabsu fade dantaateetti feetu wangeela gati irraa murii darbi ani aroon keer isini qaamni itti haasa'amu olii ittiin deebi loojikii yaami dhaggeeffadhu haasa'oon ooliin kutaa kana kutaa haasa'u jiru anaaf fide anaan beeka kutaa haasa'u jiru takkaa bakkana dhalatteetu dubbisteen beektu kalee viidiyoo kiyyawaa dhageesse malee waan siin jedhe qaamni itti haasa'amu naan gabaabsa dhaggeeffadhu qaama ulii irra deddeebitee kutaa kana jechaan ooliin kutaa irraa haasa'u jiru ni beekna nama haasa'u jiru ni beekna qaamni haasa'u jiru waaqayyo irra deebi'aan ooliin qaamni itti dubbachaa jiru nuhi kan irraa dubbachaa jiru kakuu moofaa wangeela keeti irra deebi'aan ooliin eenyuutu takkituma tanaa deebisa eenyuutu kutaa kana irratti noo'ii fi ilmaan isaatiin jechaa jira dubbisteetta itti deebii dubbisi beeke waan jedhe eenyu kutaa kana jechaa jira irra deebi'aan ooliin dhageenye nuhi dubbatamaa jira waaqayyo dubbataa jira wangeela keeti irra deebi'aan ooliin eenyuutu nuhin waan socho'aa hunda nyaata sii godhe jedheen maal jechuu keedha irra deebi'aan noohi moo noohi jechuu keedha afaan oromoon jiru mi'a afaan oromoo kan keetu rakkisaadha isti afaan oromoo kan kiyyuu sirreessati okay raans deebi'e eenyuutu afaan oromoo amma kun hin galuuf eessa sii gala ree amma eessa sii gala eenyuutu waan lafarra socho'aa hunda nuhin nyaata sii godhe eenyu jedheen deebisan kana eenyudhaan mee urjii akkam godha nama akkanaa kana okay mucaa kiristaanaa eenyudhaan siin jedhe
Awomas nama Durba guddaadha. siif irra Ati nama amma taraa meeqa irra urjii mee dhaggeeffadhu biyyi lafaa dhageessu qaamni dubbachaa jiru waaqayyootu waaqayyoo kan keetu nuuhii fi maatii isaatii fi saba isaatiin saba nuuhii inni keessa jiruun Noohin jechaa jira. sama eenyu Muhammadin jechaa jiraan siin jedhe sa wanti gurran qabu mee gurra kee kana qabeessa gurra lama sa waaqayyoo see kana yoo tokko hin tolle tokko naa kan waan siin jedhe waaqayyootu hayyee akkuma teettotti waaqayyootu nuuhiin waan lubbuu qabaa waan socho'aa hunda nyaata sii godhe jedheen dhuga moo soba Noo'ii fi ilmaan isaatitti dubbata kutaa kana waaqayyo noo'i. fayyaan qabdi Digaleera. fayyaan qabdu nama biraatti dabarsee bakka an qoma see gobe an qasuma gobas baga argate Rakkoon qabu. Kuni loojikii dhuunfati. irra deemee si gaafanne loojikii man si gaafanne eenyutu noohin waan socho'aa hunda nyaata sii godhe jette akkuma tanaa deebise. Kutaa kana waaqayyotu noo'itti dubbachaa jira si jedhee si deebiseera miti. Okay, waaqayyoon dhuga itti dubbate moo soba itti dubbate? Kutaa kana akkaataa hubannoo keetitu murteessaadha sin jedheera. Akka keetiin naa deebise akka keetiin deebisini waaqayyoon yeroo nuu hin dubbatu uumama na dhageeffadhu. If dura ni agumsi na afaan haasawa kiyyanatti hin mureen waan socho'a waan lafarra deemaa jechuumi. Takka waan socho'a jechuun waan lubbuu qaba jechuumi. Kutaa kana jechaan olii kutaa kana jaalaltii wayii qabdee kutaa kanarra waan siin jedhe kutaa kana jechaa siin jedhe naan beeku. Ilaame akka falaasamaa wayin ta'inati akka falaasamaa wayin ta'inme. Saanin ta'a mina dhaggeeffadhu. Nama abbaa amantii tokko ta'e. Amantii teeti wangeela keeti waan siin jedhe salphisi waan sekendii takkan dhuftu za'a takka of hin rakkeen uummatallee rakkite afaaniif hin goggoisin waan siin jedhe waaqayyoon yeroo nuu hin dubbatu waan socho'aa jechuun waan balaliyaa, waan munyuqa, waan miilaan deema, waan hafuura lubbuu sool qabu, living thing, waan hafuura lubbuun keessa jirtu hunduma nyaata sii godhe jedheen moo siif hin goone jedheen. Waan jiraatee socho'u hundumaa nyaatanii fixan kan jedhu kutaa kanarra hin jira. Naa deebismee. Kunoo achuma jira. Waan socho'aa hunda nyaata sii godhe nyaadhu jedheen moo jenneen. Nyaatanii waan jiraatee socho'u hundumaa nyaatan kan jedhu moo kutaa kanarra jira isin jedhee bara. Waan siin jedhe waan socho'u kudhannaa himee waanuma socho'u fakkeenyaaf kudhannaa himuu dandeessaa waan socho'u. Waan socho'u kuni gaafii dhagaan jira kuni gaafii ijoolleeti gaafii ijoolleetisti. Okay gaafuma ijoolleen si gaafadha kaa gaaf guddaa nama guddaa si gaafadhu. Okay waan ijoolleeti waan socho'u. Gaafuma guddaa na gaafadhu. Dhaggeeffadhu ayyee waan socho'u shannaa waan socho'u naa hime ati ni sochoota moo sochootu? Lubbuun qabaam nan socho'a. Okay, ati ni sochoota lama. Jaldeessi ni socho'u moo socho'u? Aboona deebisa haasa'aan fitini what the hell is this guy man? Answer my question. Qoy rakkoon qabu yeroo qabaachuu dandeessaa? Okay, no, waan siin jedhe qoy waan ta'in. Ati namni okay waliigalan namni ni socho'u moo socho'u? Akkaataa itti kutaan kun hiikamu siif mana dhaggeeffadhu. Mee nama kan afaan Oromoo wallaalu waan socho'u waan hin socho'u. Na dhaggeeffadhu siin jechaadha. Akkaataa itti kutaan kun akkaataa kutaa kanaa waan siin jedhe na dhaggeeffadhu waan socho'u namni ilmi namaa ansa siin jenne ilmi namaa ni socho'u moo socho'u waan socho'u jedhe waan socho'u. Yoo barbaade xiyyaarri yoo socho'u wanti barbaade haa socho'u ko. Yeroo jedhu xiyyaarri siin nyaanna nyaata nuuf taate na dhaggeeffadhu. Dhimmaa sodaata. Sodaachuu jira waan pheenxee nama sodaatte I don't know xilaa'uun siin gaafadhe waan shan anaan lakkaawa anaa si gaafata anaa deebis waan socho'u abbaa shannaa himi takka waan sadii qofa naa hime iyyee sadii waan socho'u sadii. Nama keessaa qabi jaldeessa takka raammoo lama horii sadii. Hin beeku inni waan socho'u kanaa miti sabiratti waan socho'u waan socho'u xilaa'uun waan socho'u sibiratti maal faadha. Isuma urjiin siin jette kana qabadhu. Ani walii galala si wajjin haasa'u waan socho'u sadii naa hime. Waan socho'u baruu barbaadda taanaan waan socho'u General obboleessoo National Geography dhaqee ilaali. National Geography sagalee waaqayyoo dubbisu jirra. Sagalee waaqayyoo waan siin jedhe
Kana qofa deegaa kana hojjetu ifis rakkee uummataa sirrakku bilaashi uummata keessaa sin filanne waa beeyta jedheetiin si filadhe hin dubbadheette waan siin jedhe waan socho'u maaliif beeyta waan socho'u jedhe waaqayyoon waan socho'u sadii naa himi. Rakkoon qabu digdama Yuusuf himuu nan danda'a. Okay sadii mana himi sadii naa himi dhaggeeffadha jiran kataba waan ni jedhu waan socho'u sadii qofa naa himi waan socho'u sadii. Takka lama sadii. Simbirri sochooti. Simbirroo. Gosoonni simbirroo moo baay'eetu jira. Simbirroo. Gosoonni simbirroo moo baay'eetu jira. Maqaa isaanii laachuu dandeessu. Simbira jechuun waan barari umi. Yaa waan bala Kau men ratis. Okay simbira waan balali'u lammaffaa. Lammaffaa waan bishaan keessa socho'u. Qurxummiilee wanta naacha faa tole sadii. Sadaffaa. Leenca faa wayis qeerransa wayis waraabessa. Qeerransa. Okay ayyee. Okay waan socho'u kana jedhe waaqayyoon qeerransa nuyi nyaata isaaf hayyame moo najjabne waaqayyoon qeerransa. Dhaggeeffadhu waan socho'u jedhee miti. Naa deebiste waan socho'u amma naa himte walii galle waan socho'u irraa qeerransa dubbatte nuuhiin akka waan qeerransallee akka nyaatamu waaqayyo isaa hayyame moo hin hayyamne. Waan socho'u kutaa kana irratti maqaa isaanii dheera waaqayyo. Hundumaadha malee dheera. Bakka buusa hunda jechuun qeerransi keessa jira moo keessa hin jiru waan socho'u keessa. Na dhaggeeffadhu maqaa isaanii dheera kutaa kana irratti waan hundumaa nyaatanii fixan kan jedhu yoode maqaan moggaafamee kan biraa nyaadhaa jechuu miti yoode yoo fakkeenyaaf amma jaldeessa akka nyaattu yoo jedhe jaldeessa akka nyaattu maqaa moggaaseef amma kanarratti in general gamta waliigalaan kuni leenca adurree hantuuta nama waan socho'aa hunda waaqayyoon walitti galchee akka nyaata isaa ta'u miti.